wantoota takka namuudaniitu namuudate alhamdulillah rabbil alamin garuu keessi kee qulqulluu ta'uuni waa jalaa si baasa. Keessi kee qulqulluu ta'uuni balaa guddaa dhufaa jiru. Balaa musiibaa dhufaa jirtu musiibaa sanarraa si baasa. Maaliif inni guddaa ofitti amantee keessi kee qulqulluu ta'u. Ofitti amantee gaafa hojjete akka milkooftu beeki. Gaafa mootu ofitti amanne nama shakkii waa dalaite akka ati milkoonu. Intala takka ture kadhee mallaqa na gargaaree akka mallaqa raan ergadhu naan jennaani rakkooti yagisee tokko yaadadhe dubartiin takkatu odoo dhiirsa biyyaan jiru kana keessaa qabdu na shakkitee ana mana xalabaa jiru shakkitee abbaan mana kee jiru jettu odoo inni rafu hojiin hin jirtu beekaaka biyya kana keessatti Qatar keessatti. Kanaaf jechuudha rakkoo isi keessa waa yaadadhe intala kana gargaaruu qaba jedhee ishi jedhee ofirratti fuudhee ba'aa hunda ofirratti fuudhee gaaf kan intala tun immoo arabaa walii galte jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii isin jecha anallee nagaa kooti alhamdulillah galata rabbi. Namoonni chaanala keenya faaraa taatan like godhaa share godhaa subscribe godhaa isin jedha. Akkas isin jechuu barbaadu hordoftoota kabajamtoota kee uummata qashtii uummata jaalalaa uummata hedduu ta'e isin jaaladha. Warroon hamma ammaatitti na jajjabeessisa baay'ee tokko galatoomaan as isinii qaba. Ammas taanaan borus taanaan jechuudha. Dhimma kuni ijoollee keenya hunda fayyada. Viidiyoon kun namoota hedduu bira oduunaa ga'e hedduu ta'etti fayyada. Bareeda ture. Maaliif hojjettanii obboleen kiyya waan isiniin jechuu barbaadu. Ijoolleen biyya namaa teettanii biyya namaatti galtanii biyya namaatti deebitanii akka nama waan beekne faaraa tokko jechuudha agartanii akkasitti of ilaalini. Akkasitti mootuu ati jabduuf gootee nama gowwaan godhin jechuudha. Intala takkaatu bira jechuudha. Awal waan takka jechuudha dhugumatti jechuudha. Kaatee anaan mallaqa ergachuu barbaadettee mucaadhaan na haasofsistee ishi mallaqa ofirratti fuudhamas biyyaa kee waa hundumaa ofirratti fuudha jedhee ka'ee ishi jedhee fi waadaa seenee fi rakkoon takka hin jiru anaa miti rabbiin namani. San booddee immoo ani si bira jira. Maatiin jaarniitiin kiyyaaf niitiin kee wal beetti. Jennee walii gallee shikaanee san booddee jechuudha. Achi hin kaane waliin oduu haasofnuyyuu mucaan haadha rakkoon qabate. Mucaa dhufee ka'ee maanna goosisni ijoolleen keenya please wantoota akkanaa doofummaa akkanaa fokkina akkanaa ofirra dhaabe. Namarrallee rakkoon gahin odoo dhirri tokko si janajjanee sa'aatii baatuun beektu. Mucaas fuulli isii kadhume kana jechuudha. Garuu dubartii takka qofa mana keessa jira. Maaliif hamaa namarratti yaadde jechuudha. Sharrii namarratti yaaddu. Namoota keessi isaa hamaa yaadu. Milikanni isaa bakka ba'elleen ba'urraan ba'a. Gaarii isitti ufitti isin gaariif godhuu fi jabduuf godhuu dubartii sana of jaalachiisuu fi manna gooti isin fakkaata. Mucaa dhufee gibbiidhaan dhalatte jechuudha. Mucaa dhufee as jirutti koo dhufee namitti haasa'u jetti. Isin hin garramu akkamitti dhiirri tokko dubartii arabaatitti gibbii keessa seenii balbala isii dura dhaabatee taasaa. Maal kiyya jedhaan obboleessa kiyya ilma obboleessa ta'e bakka akka dhugumatti jechuudha. Uummata dhalaan takka akkatti si yaadan bichaan hin beeku. Namni gaafa intalli sun amma maal godhan isin fakkaata birrii baankiidhaan ergisiisan. Qixxeerraa qixxee akkasii nyaatamutti jechuudha. Ni cubbifamuun isii maanne anarratti hamaa yaadudha. Isii yaadaan rakkoo kiyya duraan rakkataa ture dubartii san kadhataa ture dubartiin suni otoo dhiirsi isii as jiru yaa habiibtii naan jette ammallee daganne yaa habiibtii abbaan manaa kiyya baadiyyaa deeme naan jette. Billaalee Qatar keessa meel lafti Qatar keessa bakki baadiyyaa jedhamu Qataariif Suudiin garagara. Qataariif Suudiin garagara. Badoo deemamee ka dalagamu Qatar keessa hin jiru. Bakki hunduu bakka uf danda'e si galee sila kana ta'eef rakkoo sayyaadha. Intala kana gaafan qeenan gargaara jedha. Isillee maal jettee arabditti bira dhaabattee maal jette maaltu na aarse isinitti fakkaata. Dhugumatti jechuun buleen kiyya. Asuma haa dhufu maal rakkoo qabaa? Dhufee isheetti haasa'u jetti. Akkamitti dhufee sitti haasa'a? Ati sammuun kee akkamitti dalaga? Oduu haaraa taate haaraa jedha. Namitti maal godhu edera namittiin tun bilbila itti bilbilanii kiikoo lol godhanii isheetu ishiisa na shakkite jechuudha. Intalatti sun anatu birrii isii nyaata jettee. Nama haqa nama nyaatu miti. Ofii kiyyaa dafqa kiyyaan jiraadha. Ofii kiyyaayuu nama gargaara. Haqa keenya jechuu dhiisiti. Nama godhee si amaneetiniin ofirratti fuudhee namitti hattaa namitti isiitiin jechuudha. Maal jedhee ana ofirratti fuudhee jedhee. Ani ofirratti fuudhee jira. Rakkoon takka jiru. Achumaan namitti ati maal isiiti?
Isiin immoo erga isin namatti keetti bilbilte isii shakkitee bara. Ishee erga shakkite maal godhuunatti bilbilta? Maal godhuunatti dubbatta? Maal godhuunatti nama naasoo kanaan jetta? Ati abadan jechuudha hanga mana kana keessa jirtu. Himmootu hanga doofummaan kun yoo sirraan hiikamin abadan hanga namittii kana bira jirtu abadan halaalaa takkitti birrii takkitti alaa hin ergattu. Maaliif yoo jette si beeksisa bakka hundattuu iyyuu. Maaliif ati ijoollee keenya akkamatti jiraatan biyya ambaa keessa jettee ijoollee keenya fiddee mana seensifti. Ijoolleen keenya akkuma ati qaroomte nutis qaroomne jira. Anillee sitti qaroome jira. Mummaa miti birrii mucaa taasisee gabalee salphaadha jechuudha. Garuu immoo gochi ati gootu abadan gadi si dhufa malee ol si dhufu. Maaliif har'a qixxee ka argattu alaan qixxee ka argattu qixxee nyaachisaa birrii kee argatta. Kanaan dagateen na dhageeffatta akka hidhi. Na argita akka hidhi. Sigalee ati qixxirraa qixxeen kee mallee ni kee waggaatti gaafa namni 500 dalagu ati 250 dalayda. Indoo isaanii gadi dalaydaa jiru. Maaliif hojii keetii fi harka kee ka bukeessite kanaanii fi arraba kee ka bukeessite ni jechuudha. Sigalee wanti ati bukeessite afaaniin itti tuftee harkaan laayite jechuudha. Hojii keenya dhummallee jechuudha. Garuu maatiin bira jiru kun haa ulfaatan haa kabajaman. Maaf lakkoofsa isii fudhatte jedhanii wallaahi dhasim naan lolanii yerootis cidhe taa'itiin hin of laala maaliif lakkoofsa intala kanaa fudhe jedhee ufitti gaabbaa jira. Nama sisee jechuudha. Akka namatti inni si beeke. Akka nama yaannetti si beeke. Akka biddeena keetirratti ashawaa naqxe. Ka jedhamu sun biddeena ho'arratti fidanii ashawaa naqasan ati akkas gootee jireenya keetiif. Jireenya kee odoo ta'an umrii kee guutuutti taphatta. Sila ammaa kanaan atiin akkatti dhumte kun boruu eessa geetta? Mana ijoolleen hin jirre keessatti namni mana ijoolleen hin jirre keessatti fakkeenya mana kee ijoolleen hin jirtu namni sitti dubbatu hin jiru jaarsi dullachi hin jiru jaartii takkittiif nasbee kee tokko. Jaartii takkittiif nasbee kee tokko keessatti qaamni keessa jijjiiramuun ati rakkina qabda. Rakkina ati qabdu sharrii namarratti yaadda. Biyya ambaa teettee galte Beeruut keessa teettee galte intalli kun jechuudha. Beeruut teettee keessa hin beektu akkaataa Beeruut keessatti jiraatte. Nama manatti sirraa dhufee fuudhamu sitti fidee geessamu akkamitti maa wallaalta. Anama mataa kiyyaan mucaatti jaratu naa fida jechuudha. Maaliif hin amananii hin amana garuu moo jara namichi waliin wallaahi azim jechuudha. Anuu hin beeka itti fidan jenne qilee haalettu jedhe aaree jechuudha. Gochisiin akkas gootisan maaliif akkanis gooti maaliif si sobdi hundi isaaniituun eenyutti aara namitti isiin ta'a oduun ta'an intalatti aara bilbili isi ufee keessaa haqinaan jedha uf keessaa haqessa kan diita oduun turin jechuudha. Yoon agarte TikTokin yoon agarte YouTubein malee abadan ati asitti nun agartu. Na argituuyyuu anaaf ati walii dukkana. Maaliif gocha hin taane narratti raawwatte waan ta'eef. Kilmaa kiyya yaani jechuun erga na amanii kinoo isirratti siin jedhu kophaa siin hin jenne. Na amanii erga dubartii irratti siin jedhu ati eenyu naan jetti. Isheen jechuudha dubartiin isin bira dalaydu. Erga si keessan booddee mootii rakkoon barbaadu birrii kee baan ergadhu qileeliitiin birrii kee ani siifi malee ani maalirratti godhu. Akka namni yaadu si yaade malee ani maalitti godhu birrii keetiin jiraadha ati nama kaleessa dhufe. Ani nama qarqaara jedhee yaani namni hanga tokko hanga dandeetti tokko yoo rahmata namaa gooti. Nama kanaa miti namni rahmata godhani. Nama onneen isaa godhu nama shakku. Hin jira hin beekna dalanee beekna shakkuun utoo jiru akkaataa qaba wanna hunduu. Sigalee nama afaan baay'ee namarratti sitti dubbatu. Ani koora qabaadhee mana kanaan bararu mucaan haa dhufu akkasatti barnee saafatu jabduun tiyya. Moxmaattaa afaan na barsiiftee waldaa. Bakka mucaan sirraa gurti sun itti gammada wallaahi mucaa warqii wayiitu ollaa kana jiraa miti isheerraa gurti itti sitti jaggeessite maal taata maal fidda wanni itti fiddu hin jiru. Jeegnaadha isiin jechuun jabduun hin beekti akkatti achisaa laalte ijarra si beeksisi wanni hunduu jechuudha. Keerii akkatti nama ayyaana. Eenyutu dhiiran mana dhiiran jechuun mana dhiirri keessa hin jirre keessatti haa dhufu jettee wannoo xaarhaa kana darbattee jechuudha kunniin. Ila gurraachuun kan ofirraa qabdillee beekaa. Haa dhufu itti haasaa jette kan akkana darbatte. Hin saalfattu. Yoo abbaa manaa isii bira hin jiraanne bakka akkuma abbama argetu dhufee itti haasaa. Isiin immoo wajjin kootu jetti. Kootu haa dhufu
yaami asitti yaami asitti isheen itti haasoftu kasaaraa isin warroon ijoolleen keenya jechuudha barumsa isiniif ta'a qabadha nama tokko nama amantaniif nama namanni garaagarummaa qaba ana dosa kan deesanitti isii viidiyoo waraabbattee birrii isatti kennite isitti adoo anumatti kennite dhugama rabbiititti namittiin tiyyaaf namichis maal sitti haa kennitu ati itti geessita jira amananiiti ka ufseeyanii mitiire isaan amma fakkeenya ani birriin kiyya sumuuniin takarka kiyya kanan galtu sa'aatii barbaadetti mucaatti naa kennan jechuudha sagan sa'aatii ani barbaadu sa'aatii kan yoo ani jedhe sa'aatii masan kennan waa tokko hin jiru garuu kun immoo ummata marsii ummata namitiin akka hiika samuun isii hin jirre akka hiika tuqqame fedha asitti taasaa naan jettee mucaa jechuudha fedha asitti taasaa mucaa ajaa'iba maal heddiif maal fittaasutti makka dhiirin jiru namichi isheen dhiirsa wal gadhiistee jirti waan sodaadhe mucaarraayyuu saniyyuu miti ajaa'iba rabbi inni gudii qabdi dubartiin biyya kana ummata adii kuni bara ijoollee keenya jabaadhaaf wareega taaskii keessatti illee isaanuyyuu taaskii yaabbatan jabaadhaaf eega dubartiin akkana dubartii bakka ani hin beeku isheen immoo isheetu karaa kasaaraa useensiftee wallahi aarii cukkaaran kee kun dhibba nagala jechuudha. Isiin akkasina gooti santuna aarse. Akkasisin machuuf akkasisin jechuun barbaada hordoftoota kabajamtoota kee viidiyoo kee hamma dhumaatti daawwadhaa laayik godhaa sheer godhaa sabiskiraayib naa godhaa iddoo isin jaaladha iddoo isin kabaja shamarran warroonni sammuun isaanii akkatti dhiphate dhiphina keessaa ba'a namoota amantu namni sun maal waan biraa dabree jechuudha. Ani waan galuu fedhu mucaanana lakkoofsa kiyya biyyaallee kennaa akka yaada kiyyaatti maaliif asirraan isa hordoftaa jechuun kiyya ala kulli haala wal argaan keenya viidiyoo itti aanu taatu. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ummata qashti.